ittimnaa jechuudha akka jarri baalagee taate saqacaana kana saqacaan ummata saqacaana ijoollee maqaa arsii diqaalaa arsii keessaati diqaalaa arsii keessa dhalattee biyya arabaa jirtu ta gabaree baaletti galtee gabaree baaletti galtee achitti waa qoqqodattee tiisitee horii tiisitee biyya arabaa iyyaate jechuudha. Diqaalaa kanneen diqaalaa gandaa wal ijaartee maqaa gandaa balleessitu ta kutaa kaanii kaan akka saree maraattee lakkaftu jechuudha. Ijoollee jimmaatti baalageedha jedhan ijoollee jimmaa baalagee miti haquma dubbannee duuna jechuudha. Haayit ilmoo rabbiiti jedhan sheer godhanaaf fidana. Balabbuu deema naafida azaanaa jiranii xiqqoosi hageessaniti. Saqacaana ijoollee jechuudha saqacaana gabaree waa takka hin beekne shaarmuxaa biyya arabaa keessatti wal geette sana. Shaarmuxaa dhiisi qoo calliiti. Gubdan malee abaddaan anillee inuma isin hin dhiifne jechuudha. Inuma isin hin dhiifne. Inuma isin hin dhiifne isin hin jedhaa. Ummata gowwaa gadi horii deema jechuudha. Horii nu amma wanti jedhee jiraate. Horiinu of baree jira ammaan tan horiinu of baratee jira jechuudha. Ummata horii jechuun ijoollee arsii ofiin jettu yoo kamaal galchuu ati waa jetteen gandummaa isin jetti yoo ati nama tokko waa jetti gandummaa isin jetti ummata gandummaan mataa guutee jechuudha. Ijoollee arsii namni haga ijoollee arsii gandummaa qabu hin jiru. Namni haga ijoollee arsii gandaan wal ijaaree nama arrabsu nama xiqqeessu hin jiru jechuudha. Namni haga ijoollee likiskisiin baalageen hin jiru jechuudha. Baalagee gadi macarashaa baalagummaan jira kaleessa agartanii jirtanii jechuudha. Dura isin hin beektan duraan hin beektan. Nu ammoo durumaan beenaa jechuudha duraan dalagaa jaraa likiskisii akka jarri taate. Ummata faasii hattu jechuudha ijoollee faasii hattu. Ijoollee baaletti gabaree galtee faasii hattee billaa hattee amma biyya arabaatti baatee biyya arabaa keessatti nama taate jechuudha. Hudduu baangaalii kennitee akkaataa sooshaal miidiyaatti fayyadaman baratte nama taate amma nama wajjin qixxooyte as gubbaa irra dadhabne jechuudha. Likkii isin galchina ammootiyyuu likkii bushtiidhaan bushtii gadi najisa sheer godhaa ijoolleen jimmaa fa'a anatu likkii anatu itti isin raayimaa jechuudha. Anatu itti isin raayim. Anatu itti isin raayimaa jechuudha. Anatu itti isin raayima. Yoo jarri kabaja eega jarri kabajaa didde eega jarri feesbuuka gubbuun dhiirummaa itti fakkaate eega jarri nama arrabsuun dhiirummaa itti fakkaate eega jarri kutaa namaa arrabsuun dhiirummaa itti fakkaate itti himnaa jechuu akka jarri dhiiran taane akka jarri likiskisii namaa gadii taate itti himnaa jechuu waan duraan jarri biyya keessa dalagaa turte hundarraa itti himnaa jechuu. Kamaal galchuutii arsii qofaaf qabsaa jira seete kamaal galchuu ani arsii dhofiin jedhe bulguu fokkataan kun. Kamaal galchuu osoo aangootti kenniteete akka itti biyya bulchuun beeku jechuudha. Jaartii isaatu bulchuu hin danda'u kun fokkataan. Yoo kamaal galchuutiin ati kamaal galchuu jettee waa barreessite dhufte qaata hudduu isii ol qabataa. Yoo ati diqaalaa biyya arabaa keessa jirtu takka nama tokko waa jette fiigaa dhufte qaata. Arsiin maali? Arsiin eenyu oli? Arsiin likiskisiidhaa jechuudha likiskisii. Baalagee macarashaa arsiin goota wayitee itti wayite kaan ummata biyyaati miti ammoo
gootummaa ummata biyyaallee karraa fuudha isinii jechuu baalagee biyya arabaa keessa jirtan tan baalagee biyya arabaa keessa jirtan tan jechuudha isin warra kushiinaa madaamii keessa dhaabatee feesbuuka qabatee eenyu waa jedhe eenyu waa jedhe eenyu waa jedhe eenyuun arrabsin maraatu deema ganaa maraatu deema ofiin boontu intalaa ganaa maraatu deema ganaa maraadhee isin maraachuu deema yoo wal gorsitanii wal kabajaadhaan jiraachuu baattan ganaa maraadhee isin maraachuu deema jechuudha. Huma isin fiddan ilaala huma isin fiddan jechuudha. Ilma ummata jaarsaaf jaartii addaan diigu ummata bultii namaa keessa seenee bultii namaa addaan diigu isin warri arsii ofiin jettanii as gubbaa fiidan kun diqaaltota isin malee eenyu ka feesbuuka gosaan banatu abbaan qabdanii isin abbaan qabdarre rakkoon keessan guddaan abbaan qabdarre diqaalaadha bakka argitan dhalattan kaayyoo laaltu eenyu oozil shaashee inni shaashee kusummuu shaashee sabboontuu arsii jinnii arsii faaxumaa arsii abbaan qabdanii qoo isin abbaa keessaniin hin banattanii abbaan qabduu qooyati jedhaa bara wayta kaan wallagga arrabsiti wayta kaan jimma arrabsiti wayta kaan wallo arrabsiti wayta kaan shawaa arrabsiti wayta kaan baalee ofiin hin jedhinaa arsii ofiin jedha diqaaltota isintu nuu kenna isintu baalummaa nurraa fuudhaanu qamaaca tiisee baalee turtee baalee ofiin hin jedhin namaan jette gabaree baalee turtee baalee ofiin hin jedhin namaan jette sittu beekaa seenaa baalee seenaa keetuun beeyte osoo seenaa kee baate kee beeyteeti ganda namaan arrabsitu jechuudha osoo seenaa kee beeyte osoo kabaja qabaatte ilmaaf abbaa addaan hin diiduu jechuudha saree gudeedhaa jedhe Kadiir Martuu bakka argitanitti arsii dhugaa isaati durumaan dubbatee ture hin beeka hayyuu namaati jechuudha Kadiir Martuu jechuun beekaa waan isin taatan isin beekee bakka argitanitti arsii gudeedaa jedhee dhaamsa isaa dabarfatee jechuudha akka isin saree taatan isin beeka jechuudha akka isin baalagee macarashaa taatan isin beeka jechuudha kusummuu ilmaan diqaaltu tahaa dharaati kaasilaa kabajaadhaan jiraatullee duubaa keessan haqqee keessan arraabsiftanii jechuudha isin malee jira namni feesbuuka maqaa gandaatiin maa baafatu isin malee jira namni arsii eenyu arsii jinnii arsii kusummuu arsii doktor eenyu profeesar eenyu ilmaan haadhara profeesarummaa maal qabdan yoo profeesarummaan gabaree baalee qottanii ummanni warri baalee profeesarummaa fi doktorummaa isinii kennan hin beeku bakka isinti barattanuu hin agarrenu yoo xiqqoo jettan kunoo fiigaa dhuftan gara baalee suudii lammaffaa jettanii eenyu ilma barannu ka isin hadha baalee ofiin hin jedhinaan hin jettan tiraakara akka makiina tiraakaraatiitti bara akka qamadii isin feenee adaabba gadi isin dha'inenu yoo dhugaa feetan akka suudiin kunoo wayita qabdee xiyyaara isin jala keettee isin darbitu kanatti tiraakara irratti isin feene hanna keessan dadhabne ka akka oozil shaashee jazbaa biyya Kaatar jiru kana ka akkanaa kana bar tiraakaratti feene fuunee adaabbatti ganna inenu hanna keessan dadhabne jechuudha warri salaataaf gabbaanaan isin qaata gola keessa fiidanii shilingiif sumunattan salphinna keessan gad isinii baasane bakka kabaja diddanii mire kabaja diddanii dhiirummaadhaa feesbuuka gubuun hayyummaadhaa feesbuuka gubuun wal ijaartee feesbuuka ijoollee baalee hin fayyadamtu amma booda warri baalee ofiin jedhu hin fayyadamnu jettee dhaadachuun keessun dhiirummaadha feesbuukni baran gubatu banama bara ilma namaati miti ilma namaa qofa ka yoo takka deeme hin deebine yoo takka deeme kan deebine ilma namaa qofa feesbuuka ati gubi amma bannaachuu kanaa hudduu baangaalii kenniteeti baangaaliin hudduu si dhooyteeti ka akkaataa feesbuuka itti guban akkaataa feesbuuka itti banatan ka isin barsiifte jechuudha eessa beeytan yoon baratte
wayti silaa namni baratu gabaree baaletti galtee lafa qotaa turte guddaa jaraa irraa haga diqqaatitti ilaalame ummata kan kamaal galchuu gad deebi'eef dubartii Suudi Arabiyaa wajjin koomentii taphata kana akka biyya bulchu kanattu biyya bulchaa kamaal galchuu nama koomentii taphatutti biyya bulchaa nama akka nama ijoollee daa'imaa sooshaal miidiyaa gubbatti bahee miidiyaa komatu dhaqee qaamaan hin dubbisu barnu wanni si komannuuf sibira hin jirru sittiin kalooyinuu kiiloomeetira dheeraa danfagoo jirra jenne sooshaal miidiyaa gubbaa feesbuuka gubbaa baanee si komannaa barnu ati OMN ka sibira jiru ka dhayxeetiin hin biraa galtu gabbaatee dubartii wajjin hoolaa akka keetii wajjin gabaree akka keetii wajjin gabbaatee as gubbarratti miidiyaa gubbatti komata ummata akkanaa kana qaba ummata akkanaa kana jechuudha namni maqaa gosa Arsii balleessaa jiru diqaalaa guyyaa ramadaana keessa nama arrabsu ijoollee Arsii malee jira diqaalaa ramadaana rabbiitiin nama arrabsu waa'ee rabbiin beeytan waa'ee naamusa namummaa hin beeytan akkam akka isin taatan bichaan hin beeku maraattan iyyuu amma fa'a maraattan iyyuu xiqqoo waa agarraan fuutanii fiidan qaata kun peejii isaa irratti maxxansa kun yuutuubii isaa irratti maxxansa kun maalii isaa irratti maxxansa amma micaa Kadiir Martuu kadheen gadda kaleessa waa wanni jedhe yuutuubiin ijoollee Arsii guutuun micaasan ummata waa takka hin beekne jechuu isin dhoqqeedhaan isin jechuun saqacaana bakka saqacaan isin jala saalfanne mee baalee ofiin hin jedhina ummanni kun mee nutti hin kofalchiisin ummata nutti hin kofalchiisin jenne isinii wajjin deemna jenne cal'ifne isin jala deemne isin kabajas hin beetan namni kun maaliif cal'isee nu wajji deemaa hin beetan ijoollee baalee tami taas gubbaa baatee nama arrabsaar ijoollee baalee tami taas gubbaa baatee likiskisii waan argite dalagaa jirtu isin jala saalfanne isin jala xiqqaannee jira nu Arsii miti Oromoo beekaa nu Arsii miti Arsii jechuun gosa malee lafaa miti ummanni Arsii ofiin jedhu kun gadaboo diidaoodha jechuudha kun illee baale Arsiin gosa akkuma ituuf umbannaa Harargee kanatti akkuma mancaa Tuulamaa kanatti mancaa Tuulama jedhanii yaamaa jirtan immoo Shawaa Bahaa fi Kaabaa jettanii yaamaa jirtan tana qofa naa himaa Harargee ituu umbanna jettanii yaamaa jirtan immoo Harargee jettanii yaamaa jirtan nuti illee baale malee Arsii miti jechuudha Arsiin ammoo tiyyuu bakka gosaati malee lafaa miti kanaafuu ummata saqacaana kana wajji walitti nun qabina ummata saqacaana baalagee kaanii kaan akka saree maraattee ciniinu kanaa walitti nu qabdanii nun xiqqeessina nuti ijoolleen baalee ta nama arrabsitu hin jirtu ta jaarsaaf jaartii addaan baaftu hin jirtu ta ilmaa fi abbaa diina wali gootu hin jirtu ta kutaa namaa kaanii kaan akka saree maraattee arrabsitu hin jirtu jechuudha as gubbarratti baalagee ummanni baalagee ta'e ijoolleen baalagee taate ummata dhoqqee kanaa jechuudha ummata dhoqqee kanaa jechuudha beekaa taa'aa nurraati beekaa taa'aa nurraa kabaja keessan eeggadhaa ta'a kabaja keessaniin ta'a kabajaan teenna kabajaan ta'a isin jala saalfanne isin jala xiqqaanne guddaan keessan beekaan keessan hayyuu ka isin jettanii gaddeebi'ee feesbuuka gubbatti koomentii taphata gaddeebi'ee as gubbatti nama komate maal jechuu isin qabaa ganna dhiisan maal isin eenyu oli isin likkii keessan beekaa ta'a isinitti himna yookaan likkii keessan beekaatii ta'a likkii keessan nutis likkii kennani beeyna isinis likkii keessan beekaatii ta'a nurra bakka bu'aa nurraati isin bara nu qofti haa jiraannuudha bara isin nu qofti of jaalattuu jechuun isinii jechuu jaaladhaa nama kaanillee maali nama jibbuun maali nama jibbuun akka fedhetti haa jiraatu namni akka fedhetti haa jiraatu eenyuyyuu
isin malee jira warri gabbahee wal arrabsu laala ummata kana bari yoo ijaawwa arguun beekani jarri ta namni jedhuun qofa dhageetti ta isaanii hadhaa isaanii fokkinna isaan keessa jiru kana hin argani jechuudha. Eenyu isin malee jira social media gubbatti bahee liivii gubbatti bahee warri wal arrabsu ijoollee Arsii malee jirti jira wal gorsuun beeytu keessaa walii bilbiltee walii naasoytee wal mari'atuun beeytu maali social media gubbatti baatee wal arrabsuun ummata haga jarri kun gandummaa jaalatan Naziir Nuuraa asli onnee sabaatiin eenyu garjeedaa keessatti maalii garjeedaa keessatti sila haftee maalii haftee kan haasoyti jechuudha. Ummata qabalee wal qoodu ummata qabaleedhaan gandummaa jaalatu jechuudha. Dhugaa fudhadhaa taa'aa eega isin gorsine isin jalaa cal'ifne isin kabajne diddanimi amma ammootiyyu muka hudduutti hin cabsinaa jechuudha. Eenyu gadii miti. Diqaaloo yaa dharo. Tish ummata salphoo tuffatamaa namaati jechuudha. Tuffatamaa wallaahi ofii keessanii ofii saalfadhaa. Namni jecha takka feesbuuka gubbatti Arsii jedhee barreesseef koomentii jala fiidee dhalaa fi dhiiraa wal ijaartee koomentii jala fiidee nama hin arrabsin. Talgabbaay siyaa arrabsan siyaa dhiisaniti. Maa biraan tarra obsite. Mee amma fokkataa eenyu heedarmoo eenyu jedhan feesbuukni kee gubbatee dhiisee hudduu teeti maaltu abbaa fi ilma diina waliin godhi isin jedhe. Maaltu intarvii godhi isin jedhe. Barbaaddu dhalchitee akka Kadiir Martuu dhalchi dhiira dhalchaa bara. Dhiira dhalcha diqaalaa bakka argite dhalchi biraa deema haadha raawwate. Dhiira dhalchee biraa deema. Kadiir Martuu dhalchee biraa deeme guddate aanjaa isaati. Ati maa dhalchitee akka Kadiir Martuutitti dhalchitee maa intarviin godhin haga diqaalaan baa intarvii godhu deemtu. As bayi ammoo feesbuukii kiyyanarraa gubdanii. Feesbuuka kiyya namni gube Kadiir Martuuti ilma isaatii fi abbaa diina waliin godha. Ummata doomaa akkana ilala asirratti herreegaamee ummata kana. Herreegaa ijoollee jazbaa tana. Ijoollee xiqqeenna gadi dalaydu asirratti herreegaanii. Feesbuukiif jecha ilmaa fi abbaa walitti diina godhaa jechuudha. Feesbuukiif jecha. Kasii olii kan nama kuma fooloo 45 qabaatteetiin inni immoo feesbuuka kiyya kanarraa guban waggaa meeqa itti faajji maal itti faajji feesbuukni gubatu banamaati nama seetamoo feesbuuk dheedhii hin bilchaatin isin wallaahi dheedhii hin bilchaatin jechuudha isin bilcheessin amma immoo isin bilcheessin jechuudha bilchaachuu teettan kabajaan adda boodarraa yoo feesbuuka namaa gumbuu dhiifne kataa sun taate isin bilcheessaa jechuudha. Likkii keessan isin inni meegammaatitti. Amma hannafaasii isin himee miti wanna isin hattan kafaasii gadi baaleen keessatti wanna isin dalaydan isinii gadi tarreesse bilillee abbaa jifaarii fi eenyu takkattii sandaabootitti isin kennaa jechuudha ministeera keessaa. Achi booda muka hudduutti isin cabsiti. Muka hudduutti isin cabsiti jechuu jarri. Eenyu shurrubbeemoo doktor shurrubbeemoo jinni shurrubbee fa'aatti isin kennaa jechuudha likkii keessan. Kabajaan taa'aa dhiisaa feesbuuka ijoollee baalee gubuu baalee ofiin jennee shayxaan ofiin jennee amaara ofiin jennee nu baalee iyyuu miti sumaaleedha maal gootan nu arsii iyyuu miti sumaaleedha. Akkas nuun jettanii mi? Dhiisaa ka feesbuuka namaa gubuu nurraati. Dhiisaa ka nama arrabsuu kabaja keessan eeggadhaa ta'a. Ofin xiqqeessinaa. Ka Arsiin kabajaa qabdi kabajaan beekamti. Dhalaan Arsii gabbaatee qoonqoo dhiira duratti nyaattu bara. Kabajaa irraa. Dhalaan Arsii gabbaatee nama waa jechuu miti. Bishaan nama duratti hin dhuyitu. Isin garuu diqaalaa Arsii keessa dhalattan malee warri biyya Arabaa keessa jirtan kun warri nama arrabsitan kun maqaa Arsiitiin moggaafattanii nama arrabsitan kun diqaalaa Arsii keessa dhalattan malee Arsii miti jechuudha. Arsiin kabaja qabaata. Arsiin safuu beeka. Arsiin nama waan jedhu nama narrabsu. Arsiin ilmaa fi abbaa
xalaata walitti hin godhu addaan hin diigu walitti nama ijaara malee ilma hin qabneefu Arsiin ilma ofii fuudhee kennatu isin bakka isin dhuftanii hin beeknu jechuudha bakka isin dhuftanii isin hin beekamu jechuudha kana dhugaan jiru isin bar nama hurrii cilaaloo fa'aan goota kenna jettanii hurrii cilaaloo gubbaa dhaabattanii boottanii barisin nama doofaa gadi nama namummaa gadi nama hin qabne nama bifa hin qabne home isin nama isin goota namaan jettanii wallaalee baran nama guyyaa iidaatiin guyyaa rabbii ofii alhamdulillahi jedhanii silaa galata rabbiitiin galfatan isin ijoolleen Arsii ofiin jettanii feesbuuka moggaafattanii deemtan kun nama sooshaal miidiyaa kana gubbaa bahee nama arrabsuu bar ganda nama arrabsuu bar isin Arsii Harargee walitti naqaan jiru obboleesskiya Harargeen kabajaa isiitiin ta'aa jirti Harargee nama arrabsitu agartanii feesbuuka kana gubbaa Harargee gabbaatee feesbuuka kana gubbaa nama arrabsitu naa hima Shawaa gabbaatee feesbuuka kana gubbaa nama arrabsitu naa hima yoo intaloota kataate malee Wallaggaa gabbaatee feesbuuka kana gubbaa nama arrabsitu naa himame jirti yoo ka ummanni kun jiraatu taate ani gabbahee ummata kan dhiifama gaafadhaa jechuudha Baalee gabbaatee nama arrabsitu jirti hadha anatu gabbahee nama arrabsee kunu Walloo gabbaatee nama arrabsitu jirti naima maqaa Arsii ofiin jettan kana lafa kaahadha Arsiillee bakka hin buutan isin Arsiillee bakka hin buutan maqaa Arsii jettanii moggaafattanii feesbuuka gubbaa deemtan kan ofirraa lafa kaaya Arsiin dhugaa nu hiyyuu Arsiin dhugaa nu hiyyuu Arsii jechuun hundeen isii baalirraayi burqaan isii Arsii kata'e burqaan isii baalirraayi sila nutu Arsii ofiin jechuu qaba sila nutu Arsii jennee feesbuukaa miti deemuu qabu nu hii jechuu sila maaliif gosaan ofii yaamnu maqaa lafaa qabna jenneetiniin gosa teenna kabajaa haa qabaattee teettu jennee lafa kaannee dhiifnee teennanu isin garuu Yaajuujii fi Maajuujiin as gubbaa feesbuuka gubbaa yaate kun Boonaa Arsii Diqaalaa Arsii Maalii Arsii Jinnii Arsii ofiin jetta feesbuuka banattan abbaan qabduu qoyate jedha baran abbaa keetiin maaliif ofii yaamne maa feesbuuka abbaa keetiin maan banan maaliif Oozil Shaashee amma argitanii yaa boosila isin garsiisaa jechuudha isin garsiisa yoo isin kabajaa keessan eeggattanii taa'uu didda wallaahi billaahi ani salphina keessan isin baasaa jechuudha nyaata isin nyaattanirraa kaasee salphina keessan isin baasaa jechuudha haga isin saqacaan isin taatan isin baasaa jechuudha wallaahi laziim haga isin eenyu akka isin taatan eenyummaa keessan akka isin of jibbitan isin baasaa jechuudha anammoo isin beekaa jechuun likkii keessan isin beeka maaliif takka reenu takka waa beettu nu jidduu jira malee likkii wal beenaa jechuun eenyu akka isin taatan kanaafuu hadhaaf isin qusadhee jira wanna isin gaagartanii Oozil Shaashee Mo'annoo Shaashee Fatiyaa fa'aa amma achi Kuwait keessatti wanna jarri baaldii gubbatti akkatti maranii as gubbaa kaatan san maali maqaan isaa ani beekuuti maal jedhanii isi aboo waa jettiin ani wayita jarri dhoohitee beekaati waan mammaramaa baaldii gubbatti yaaftan san gadi isinii baasaa jechuudha maal akka isin taatan sul'aa ummata sul'aa kan diqaaloo yaa dhalaawti kabaja keessan eeggadhaa ta'a ammallee macarashaa jechuudha takka feesbuuka hin banaa gubdan taanaan isinii gadi isinii baasaa jechuudha hagana nagaaf assalaamu alaikum Zaaraa Mo'annoo Zaaraa sabboontu ofiin jettu ila seentuu qaammaaf
takkasihi jechuudha. Namaa wajjiin kolfaa, namaa wajjiin nyaataa, namaa wajjiin haasaa, summiin ati dalagdu summii hagana hin jedhamne jechuudha. Atilleen hadha booda haasoyni dura wajji haasoyni haa taru assalaamu alaikum amma booda takkasihii jechuudha. Maal akkati hagammaatitti eenyu wajjiin jaartii eenyu taatee akka ati jirtu eenyuuf akka ati kushiina arabaa ati dhiiteetiin mallaqa eenyuuf akka ati ergitu mistira kee gasii baasaa jechuudha. Gadi sii baasaa jechuudha. Aganaaf nagaa assalaamu alaikum. Maaleesh yoo isin aarse warri isin aarse dhiifama na godha. Maaliif yoo xiqqaatee feesbuuka torba narra guban. Feesbuuka torba. Ummanni feesbuuka torba narra gubanii jechuudha. Ani hin gubanne garuu hin jiraree kunoo. Haga jarri wallaalaa ta'an itti himuuf malee ana malee feesbuuka gubateef dantaa ittiin qaban. Dantaa ittiin qaban. Feesbuukni gubatu banama. Hagana yaaduu hin danda'an jarri laata. Waan ofii keetii tolchitu tokko balleessitee balleessuu baattee maal faayidaa qaba? Maal bu'aa qabme? Waan ofii keetii tolchitu tokko waan ofii keetii harki kee tolchuu si beeku tokko balleessitee dhiiftee mee maal sirraa maal si fayyadame? Garuu nama arrabsuu dhiisa. Nama arrabsuu dhiisa. Kutaa nama arrabsuu dhiisa. Kaanii yaabbatina akka saree maraattee isin jala saalfanne Oromoo wanni isin nu beekuu qabdan ammoo nu baale kophaa jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaallee bulchiinsa addaa nuu kennee jira. Mootummaa federaalaallee gahee kenna addatti nuu kennee jira. Manguddoo fi hayyoonni Oromoollee baalee nuun jettee nu yaamti malee Arsii nuun jettee nu yaamtu kana nuu beeka. Walitti nuun qabina. Namni seenaa Oromoo tana hiddarraa haga dhumaatitti isii beeku hin beekaa jechuudha. Isin ammoo warri as gubbarraa haasoytan feesbuukarraa haasoytan ijoolleen naannoo biraa baale kophaa adda. Arsiilleen gosalleedhaa lafalleedha. Uummanni Arsii ofiin jedhu kun gosa osoo hin taane lafarra jiraatan akkasii nuu beeka. Arsiif baale takkaa miti walitti nuun qabina. Hundee kennatu takka malee hidda kennatu takka malee ammaaf ka jiraannu qoonni kenna garagara. Aadaan teenna kophaa waladda akka hangaasan jedhe san. Aadaan teenna waladda, sirbi kenna waladda, uffanni kenna waladda, nyaanni kenna waladda. Akkasitti nuu beekaa isiniin jennanu. Akkasitti nuuf bara Oromoon bakka biraa jirtan walitti nuun qabina. Assalaamu alaikum. Maaliif saalfanne ree jala saalfanne ummata wayita fedhe jimmaan nyaatee jimmaan fixee astaree shawaa nyaatee shawaa fixee astaree walloo nyaatee astaree hargee nyaatee astaree baalee nyaatee astaree booranatti taru boorana qofa hin tuqinaa gammaatti isin bakki isin hafees jira. Ummata saalfataa kana ijoolleen Arsii dhugaa feesbuuka kana gubbaa jirtan ittima ofirraa ummata dhoqqee as gubbarraa gabbahee nama arrabsu Arsii ofiin jedhee deemu kana ittima ofirraa. Anagi isin balagee taatan gaafa walloontuu ixanirraa isin jibbe. Gaafa walloontuu ixanirraa isin tuffadhee isin jibbelle. Ramadaana dura. Ijoollee walloota waa'ee gandaa haasuutu agarre. Waa'ee Oromummaa isiitii fi waa'ee akkaataa Amaaraa tana jalaa itti baatu. Yoo Amaaraa walloo itti Amaaraa tana himattu feesbuuka kana gubbarratti. Yoo Affaarii walloo itti Affaariin himattu feesbuuka kana gubbarratti. Jara waa'ee kanaa malee isii gabbaatee ganda nama arrabsitu agarre. Isii gabbaatee jinni arrabsitu agarre. Mee ummata baalagee kana laala. Ijoollee walloo Ramadaana dura osoo soomni hin seenne. OMN kumatte. Maa nuu gabaasuu dhabee rakkoo teenna tana maaliif nuu arguu dhabee OMN tana himattee jechuudha. Ramadaanuma keessa osoo Ramadaanni hin baane ummanni saqacaanni feesbuuka gubbarratti Arsii of jedhee of yaamu kuni kamaal galchuu maaliif miidiyaa irraa dhiibame jedhee as gubbarratti wanni isaan haasaan ilaala. Isin qofti eenyu jedha bar isin eenyu oli. Isin OMN illeen keessanii
OMN illeen keessanii jedhaban keessanii kayoo kun komatu kaan arrabsitanii yoo ofii keessanii arrabsitan ammootiyyuu ofii keessanii komatan maal isin hagana takka laala haga isin xiqqeenna keessan ofirratti hin beetan garuu of hin madaaltan kiiloo gubbaaf kaaya maal keessa jirra wanni namni nuun jedhu kun dhugaa moo kijiba tan addaan baafadhaa ilaala addaan baafadhaati ilaala arsii maraami arsiin biyya jirtu tuntu ina namallee arsiin biyya jirtu gosatiyya kabaja ta'aa jirti arsiin biyya jirtu arsii ofiin jettee warra feesbuuka kana gubbaa moggaafattee yaatu diqaala tataayyeen girrisaa jedheen girrisaa feesbuuka kana gubbaa ti malee arsiin biyya jirtu kabajaa qabdi wanna nu haasofnu kana quban qabdu jechuudha barbaadan arsii warri baalellee barbaadan arsii haa ta'an kan biyya jiran barbaadan waan fedhan haa ta'an arsii shayxaana girrisaa feesbuuka gubbaati amma kan dubbataa jechuudha haganaaf nagaa feesbuuka namaa gubuu dhiisa gubdanii dhiiftanii anjaa keessan wanni isin galgala ganamatti feesbuuka namaa gubbaa dhaabattanii feesbuuka namaa gubdaniif hin jirtanii jechuudha hagasi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh